Biyyoonni galoo galaanaa waraanni naannoo isaaniitti banamee jiru biyyoota qabeenya boba'aatiin badhaadhanidha. Waraanni baha giddu galeessaa waraana boba'aa wajjin wal qabatu akka ta'es yeroo garaagaraatti dubbatamaati ka ture. Gama biraatiin immoo biyyoonni kunneen addunyaarraa biyyoota naannoo hanqina bishaanii guddaan jirutti argamanidha. Bishaan qulqulluu uumamaa naachuraal fresh water addunyaan qabdu keessaa parsantii 2 hin caalu kan naannoo biyyoota kanneenitti argamu. Biyyoonni galoo galaanaa laggeen hin qabanii hanqinni roobaa guddaanis naannoo kanatti hin mul'ata. Ameerikaa fi Israa'el waraanni Iraan irratti banan yoo babal'ate waraana bishaanii ta'uu danda'a jedhamee eegama. Akkamiin baha giddu galeessaatti bishaan boba'aadhaan wal qixxee qaama wal waraansaa ta'uu danda'a? Viidiyoo kana keessatti isinitti himna. Biyyoonni galoo galaanaa bishaan qulqulluu kan argatan bishaan galaanaa qulqulleessuun yookiin calaluudhaani. Bishaan galaanaa akkuma beekamu bishaan soogiddaa yookiin bishaan kuraawaadha. Biyyoonni kunneen tooftaan bishaan galaanaa qulqulleessuun tajaajilaaf oolchan desalination jedhama. Tooftaa kanaan bishaan dhugaatii akkasumas bishaan qonnaaf oolu argatu. Kanaafis warshaalee guguddoo dhibbaan lakkaa'amantu biyyoota kanneen keessatti argama. Warshaaleen kunneen warshaalee guguddoo qabeenya guddaa baasanii fi bishaan calaluufis qabeenyi guddaan itti ba'udha. Warshaalee kanneen hundeessuufis ta'e adeemsi warshaaleen kunneen bishaan calaluudhaan faayidaaf oolchan baay'ee qaaliidha jedhama. Keessattuu jabana warraaqsa industirii boba'aa bara 1950moota booda dhiibbaa naannichatti uumameen bishaan kuraa yookiin soogiddaa calalanii itti fayyadamu. Akkaataa qorannoo dhaabbata idil addunyaa Faransaay tokkootti bishaan Kuweet harka 90% bishaan kuraa irraa kan qulqulleeffamudha. Omaan parsantii 86, Saawudiin parsantii 70, United Arab Emirates parsantii 40 kan ta'u bishaan kuraa qulqulleeffatanii argatu. Bara 2021 warshaalee biyyoota kanneen bishaan qulqulleessan keessaa oomishi bishaanii guyyaatti ba'u meetirik toonii miiliyoona 20 caala ture. Kana jechuun guyyaa guyyaan gandaa bishaan daakii olompikii 8,000 guutuu jechuudha jedhu naannoo Omaanitti ogeessi saayinsii qurxummii fi bishaanii Dr. Will Laakwesne dubbii BBC News Day irratti dubbataniin. Misoomni qonnaa fi oomishi nyaataa biyyoota galoo galaanaa bishaan kuraa irratti kan hundaa'edha. Sababni isaas kuusaan bishaan uumamaa lafa jalaa sadarkaa olaanaan waan hir'ateefi. Hirkattummaan kun egaa bu'uuraalee misooma bishaanii saaxilamaa godhee jira. Jalqaba ji'a kanaa keessatti Ameerikaan buufata calallii bishaanii kan Iraan Qeeshim lafa jedhamutti argamu haleeltee turte. Sababa buufanni calallii bishaanii kun haleelameen gandoonni Iraan naannoo sulula Hormuzitti argaman 30 ol bishaan dhabanii turan. Gama biraatiin Baahireen dhimma wal fakkaataadhaan Iraan himattee turte. Akka haalutti fudhatamus misooma bishaanii akka iddoo xiyyeeffannoo haleellaa gochuun qaama tarsiimoo waraanaa Iraan fakkaata. Mootummoonni biyyoota galoo galaanaa bu'uuraaleen misoomaa isaanii yoo haleellaan irratti raawwatama jedhanii yaadan Ameerikaa fi Israa'el irratti dhiibbaa gochuu danda'u jedhu. Biyya Kaataaritti Piroofeesar Yuunivarsiitii Kaaba Lixaa Maark Owen Joons. Haleellaawwan Iraan rifaatuu uumuuf kan kaayyeeffatan yoo ta'an kunis siviilonni turuu yookiin dheessuu dadhabuu irratti dhiibbaa uuma. Iraan kallattiidhaan warshaa bishaan kuraa qulqulleessu rukutte jechuun Baahireen himattee jirti. Iraan gama isheetiin haleellaa Ameerikaadhaan ulaa Hormuz cinatti kan argamu dhaabbata bishaanii odola Qeeshim keessatti argamu miidhuu ibsite. Dubaayitti buufata Jabal Alii irratti haleellaan Iraan goote warshaalee guguddoo bishaan calalan keessaa tokko cinaatti raawwatamutu amanama. Akkanumallee UAE keessatti kan argamu buufata bishaan calallii dhuunfaa fi maddaanniisaa Fujaayiraa F1 jedhamu cinatti balaan abiddaa gawaafamuun shakkii uumee jira. Aangawoonni warshichi hojii tuufuu ibsan. Kuweetitti buufanni calallii Dohaa West cinatti buufanni argamu haleellaa diroonitiin miidhaan irra ga'ee jira. Iraaniif kun adeemsa waa akeekuuf mallattoo kennuutii jedhu dhaabbata mootummoota gamtoomanii hoogganaan yuunivarsiitii bishaanii naannoo fi fayyaa Piroofeesar Kaavee Madaanii dubbii BBC Worlditti dubbataniin. Iraan haleellaa raawwattu kamuu haaloo ba'iinsa haleellaa ishee irratti raawwatamu gootee dhiyeessiti. Keessattuu haleellaan Baahireen irratti raawwattu haleellaa oddola Qeesham irratti raawwatameef deebiidha jettee fudhatti. Haaloon buufataalee calallii bishaan irratti baatus dandeettii Iraanii fi Ameerikaa fi Israa'eliif deebii waraanaa kennuuf hagam akka qophii taate mul'isa. Madaaniin dabaluun dandeettiin ishee xiyyeeffannoo bu'uuraalee misooma bishaan irratti kan xiyyeeffate ta'ullee Iraan gara fuulduraatti maal gochuu akka dandeessu afaan guutanii dubbachuuf nama hin dandeessu jedhu. Qabeenyi bishaanii seenaadhaan yeroo hedduu akka meeshaa dorsaatti dhimma itti bahama. Iraan kallattii fi ifatti warshaalee biyyoota galoo galaanaa bishaan qulqulleessan irratti haleellaa kan hin banneef sababa haleellaawwan ishee irratti banamanii fi akkaataa konveenshinii Jeenevaa keewwata 45 ta'uu akka danda'u eeran Madaaniin.
Seerichi bu'uuraalee uummataa haleeluun akka hin danda'amne ibsa. Haa ta'u malee Iraan hin eegalle. Abbaas Araakchiin ministeerri dhimma alaa Iraan jechuudha miidiyaa hawaasummaa irratti kan dhiyeessan kanadha jedhu Madaaniin yaada yoo kennan. Araakchiin haleellaa odola Qeeshim balaa hamaa tarkaanfii hordofsiisu yakka ifattii fi abdii murannaa jechuun madda bishaan mandara hedduuf dhiyaatu hanqisuu ibsan. Taateewwan akkasii itti fufuu baatanis biyyoonni Ameerikaa waliin dhaabbatan hanqina gama nageenya bishaaniin qaban ifatti mul'isa. Iraanis saaxilamtuudha. Ta'us Iraan akka olloota ishee biyyoota galoo galaanaa kaanii dhiyeessii maddeen bishaaniin fooyyee fi bishaan kuraa qulqulleessuu irratti hirkattu akka hin taane Madaaniin eeran. Taajjabdoonni kun gama isaaniin Iraan warshaalee bishaan qulqulleessan haleeluun ishee irratti haleellaa haaloo kaasuu danda'a jedhu. Iraan yeroodhaa gara yerootti gara guutummaan bishaan dhabuutti dhiyaachaa jirti. Hamma roobaa gadaanaa qisaasamuu bishaan magaalaa guddoo biyyattii sababa rakkoo bu'uuraalee misoomaan dhangala'aa turee fi lolli guyyoota 12 bara darbe Israa'el waliin goote hanqina bishaaniif gumaachuu ministeerri inerjii biyyattii Abbaas Aliyaabaadii ibsan. Hidhawwan bishaanii guutuu biyyattii haala yaaddessaa keessa jiru jedhu ogeessi giddugaleessa bulchiinsa haala qilleensaa fi gogiinsa biyyaalessaa Iraan Ahmad Vazife. Kuusaawwan bishaanii ijoodha jedhaman akka malee miidhaman. Laggeen akka Zaayaandee, Ruudii fi Haroon Urmiyaa sadarkaa olaanaa hir'atan. Ogeessi eegumsa naannoo Fred Pierce akka jedhan ijaarsi hidha bishaanii waggoota kurnaniif ture qonna bishaanii irratti hundaa'ee fi rakkoo bulchiinsa bishaanii immoo rakkoo kana hammeessee jira. Iddoowwan tokko tokkotti bishaan lafa jalaa babal'isuun waan tureef diddiigamuun lafaa uumee jira. Teheraan gaaf tokko bishaan faraqaadhaan yookiin dabareedhaan gadhiisuun jiraachuu akka danda'u aangawoonni biyyattii akeekkachiisan. Qorattoonni tokko tokko akka jedhanitti immoo kun tasgabbiin keessoo Iraanii fi damdamannaa diinagdee ishii kan miidhuu fi yaaddoo biyyaalessaa isheeti. Haalicha kan hammeessu immoo lolli Yuunaayitid Isteetii fi Israa'el torbaanotaaf godhan dabaluusaati. Waraana dura hanqinni bishaanii jeequmsa Iraan keessatti uumameef gumaachee ture. Qaaleensa jireenyaa fi siyaasaa waliin dabalamee Kuuzestaan, Isfaanii fi iddoowwan birootti mormiin uummataa dho'ee ture. Qormaanni bishaanii Iraan muddama baha giddugaleessaatiin wal qabata. Naannawa hidha lagaa Helmaanditti Afgaanistaan faana, naannawa laggeen Taayigrasii fi Efraaxisitti immoo Tarkii waliin akkasumas Iraaq waliin qoodinsa bishaanii irratti yeroo dheeraaf wal dhibdee keessa jirti Iraan. Waraanichi bahii giddugaleessaa dhiyeessii bishaanii irratti laafina akkamii akka qabu agarsiisaa jedhu xiinxaltooti. Kallattii fi turtii waraana kanaas akkamiin jijjiiruu akka danda'u akeeka. Dhiibbaa naannoo kan akka kuusaa boba'aa fi gaazii waliin ta'e yaaddoo akka hin hammeessine sodaatamee jira. Naannichatti walitti bu'iinsa fuulduratti dhalachuu malanis kan murteessan ujummoowwan boba'aa fi dooniiwwan boba'aa fe'an qofa osoo hin taane laggeen kuusaawwan bishaanii fi warshaalee bishaan galaanaa dhugaatiif calalan ta'uu jechuudha. Walitti bu'iinsa kanaa fi fuulduraaf dhalachuu malaniif bishaan boba'aa caalaa dhimma ijoo ta'uu danda'a jedhamee jira.